ilmi namaati rabbi maaliif jettee jechuun keessan hin oolamu. Na dhaggeeffadha asirratti. Hawaasa kiyyaa ani isiniin hoogganama isiniin na deeggara. Bakka US walirraan dhaynu maaliif garaas nyaattee jechuuni keessan hin oolamu. Gabaabseetuma isinitti hoonime Fatishaa akka Fatishaatitti anama fakkeenyaaf isinitti himaa jira malee Fatishaa irraa hin dubbachuu barbaadeeti. Ani Fatishaa viidiyoo tana waraabaa sheeritti naa godha. Waraabaati sheeritti godha Fatishatti. Fatishaan beetan isa lubbiyyeetti sheer naa goota. Yoo inni laayif irra jiraatellee sheer naatti godhaa dhufu. Laayif irra jira inni. So gabaabsee maal isin galatoomaa shukran. Gabaabsee maal isin jechuu barbaade. Oromoo kutaa 10 akka Arsii hin jenne Harargee hin jenne. Hundi keessa warri natti aartan. Rabbiif jecha Rabbi yaa laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah. Rabbi Oromoo tokko nu godhee dhiiga tokko nu godhee Islaamummaa takka nu godhee Rabbiin walitti nu fide saniif jecha afoon illaa isin jedhee jiran. Warra na miidhallee jaalibsaa thank you so much. Warra natti gaddallee warra natti duulellee warra na cinaa dhaabbatellee Rabbiif jecha afoon illaa isin jedhee jira. Thank you so much galatoomaa. Hunda keessa eenyu akkanaa yaadu eenyu akkanatti yaadu eenyu akkanaaf gammadu eenyu akkanaaf gaddu baree jira waan ta'eef hundi keessan warroota na arrabsitanilleen warroota na faarsitanilleen wallaahi laazim rabbiif jecha afoon illaa. Fatishaa maal isin jechuu barbaade. Viidiyoo tana sharnaatti godhaa Fatishatti. Qarallee Fati anaaf fide namni walitti nu finne. Rabbiitu walitti nu fide. Rabbii waliin nu fide hangana illee wajjin teessan nuun jedhe adda baatan illee nuun jedhe. Ilmi namaa hin dogongora. Afaan namaa si dogongorsiisa. Karaan laa illee si meessa. Bakka hin taane illee si oofa. Ani akka nama takkaatittis gaafa sammuuti jaammare heddu baay'ee ulfaataadha. Afaan namaa amaara si godha islaama si godha amantillee si jijjiirsiisa. Soo gabaabseetuma maal isin jechuu barbaade. Fatishaa sabboontu thank you so much. Fatishaa arraas boruus si jaaladha si kabaja wajjin jirra. Ummata Arsiitillee hanganatti aartan Rabbiif jecha Rabbii guyyaa qiyaamaa ruuyi nu keessaa fudhatu san yoo sanitti amantan yoo yaa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah walitti qabaan Rabbiif jecha afoon illaa dhiifa manaaf godhaa. Akka isin na jaalattanillee nan beeka natti aartan malee akka nan jibbine nan beeka. Akka kufaatii kiyyaa fi miidhaa kiyyan barbaanne nan beeka. Akka isin na jaalattanillee nan beeka. So afaan namaa si miidhaas si maraachaas si fayyisaas. Agumati fayyaa qabdu. Kagama Arsiitillee kufi cabii lufe maal jedhaniitiin an Arsiin bakka buufanne Arsiin dhalachuu isaa hin beennellee waa siin jedhullee hagumata asirraa dubbattuuf hagumata asirraa haasoftu kana. Wanni hundinuyyuu hamileen keetis jireenyi keetis mallaqa kan keetii fi kaayyoo kan kee qofa. Obboleettiitii yaatiin tala dubaraati itti dhiisii waa'ee miidiyaa kanarratti isheenis xiqqaatee asirraa gale qeesinis xiqqaatee asirraa gale wallaalanis beekaanis xiqqaatee asirraa gale tiktokiin dirree maraattuuti argite dirree ka hijaaba uffate itti mataa dhufee asirratti haadate dirree ka mataa haadate irra mataa magarfate kan akka obboleetti tantee takkaatitti guyyaa jalqaba asii ijoolleedhaan wal dhabdee deemteetiin ijoollee taan bira dhaqxellee gasti yeroo galchee hawaasi dubbachuudhaaf haasofnaan bu'ii gastii san gubbaadhanii si barreessanii gastii isii gubbaa bu'ii naan jedhan jettee buute. Yeroo sanillee waan biraa si dhaamuufi miti ani. Bakkuma dhaqxe kanatti of eeggadhuutii jireenya kan kee jala deemii siin jechuudha. Bakkuma dhaqxe kanatti iyyuu of eegiitii jireenya kan kee jala deemii siin jechuudha. Guyyaa sana si dubbachuu ture gastii kan kee gastii isii keessaa bu'ii naan jedhaniiran jettee bu'ii jennaan ayyeeshi bu'ii rakkoon qabu siin jedha. Tiktokiin dirree maraattuuti.
Arsiin osoo ati gabbaatee daaraa keessa gangalattee waan barbaadde jettee arrabsite. Arsiin maqaa kan keetiif diqqaatti wayii hin jirtu. Harargeen osoo seenaa kaleessa seenaa gaarii seenaa bareedaa lafaa hin qabaanneeti. Osoo waan barbaadde ganama galgalate baranda alaabaa dhabdeeti baandira dhabdee harargee jetteeti. Harargeen maqaa kaleessa hin qabneef gootummaa kaleessa hin qabneef arjummaa kaleessa hin qabneef hayyummaa kaleessa hin qabne hadha argattu hin jirtu. Siigalee ummanni keenya kana hin beeku. Siigalaa miti. Ati asirra gabbaatee deebifta taanaan gasti abbaa argitee ol si harkisaniitiin manuma namni 50 ilaalu fuutee 400 geettee lallabaa ootta taanaan obboleettiitii yahi qaamaan ati biyyambaa keessaa qabdu kun sitti laakkayaa jira. Biyaansi waggaa 2 irraa ji'a 3 4 fixxee jirta. Asit deemaa jira. Kasaaraa mootummaatiif giraamaan mootummaa asit deemaa jira. Yoo hagam dalagattee jireenya kan kee fooyyeffatta. Kaleessa namni hamilee sii ta'e, namni harka sii ta'e, sagalee sii ta'e bakka kanaan si ga'e ati boruu kabiraati obboleetti tanteeti haadhateeti maatii keeti yookaan ammoo yoo sunuu hin jirre jireenya kan keeti sagalee hin taatu jireenya kan keeti hin lallabdu maalumatu uummata miidiyaa kana wajji si lallabsiise maalumatu uummata miidiyaa kana waliin si qaase dhiifama jette abbaan fedhe sii haadhiisu abbaan fedhe haaditu kanaati koomentii kana jalaa ol harkiftu hundi isaa ka maqaan isaa Aadamii Maammadii Kadiirii Faatumaadha yaada garagaraa qaba obboleettiiti. Yaada garagaraa jechuudha. Kunillee ol dhufa yaada biraa kennata. Kunillee ol dhufa yaada biraa kennata. Kunillee harkaan lafa qabadhu dhiifama gaafadhuudha. Kunillee dhaabadhu dhiifama gaafadhuudha. Kun sii dhiifneedha. Lakki kun hin dhiifnudha. Namni garaa haadha takkaatti dhalatee iyyuu yaada garagaraa qaba. Siigalee ati gastii affeertee ol galchitee silaa sa'aatii amma raftee ganama hojii kaatu kanatti uummata kana asirra ol galchitee asirratti affeertee yaadni namaa ati fuutu tokko hin jiruuti. Yaan nama ati fuutu tokko hin jiru. Arsiin miidiyaa irra hin jirtu. Arsiin dhugaa lafa jirti. Harargeen miidiyaa irra hin jirtu. Harargeen dhugaadhaan lafa jirti. Uummata fooloodhaaf ajanda barbaaduuf jireenya barbaaduudhaaf maslahaa jireenyaatiif fooloo barbaaduudhaaf deemu waliin mataan fataafatiniiti obboleettii tiyya. Deemii dalagadhuuti jireenya kan kee jala deemadhuuti hojjetadhu. Harka namaa laaluu irraa bahiiti. Mana namaa taa'uu irraa bahiiti. Ankanuun siin jedhu. Obboleettiin tiya samoon watamma Dubaay deemtu san obboleetti takkitti qabu wayii Dubaay ergadheetu. Hadha yoo diqqaateetiin jette meeqaan akka daladdu akkamitti akka daladdu kun mana madaan dalagdii ni beeka. Yoo amma firii viizaa nama harkaa qabdu kun si hin taane yaa arafaatiti. An akka obboleettii si yaalattuu takkatti sitti hima. Firii viizaa kan kee kana fuudhiiti kaansil godhiiti warqata san bishaan keessa kaayiti. Harka madaamii jala dalagadhu. Harki madaamiidha jaannata. Awwaggaa kudhan kushiinaan baatti hojjedha harka madaamii maaltu si galchellee naan jechuu dandeetta. Gin ammoo akka obboleettii tiyyaa takkatti wallaahi billaahi garaana nyaatta. Wallaahi ka rabbi natti argu garaana nyaatta jechuudha. Waraqata firiifiisaa kan amma qabattee ittiin rakkattu kana argitee dhugaadha biyya arabaati gaafa firiifiisaa qabattee jette fuutee isaanii mataa irratti nu darbiti sooftii mataa irra nu darbiti ishi nuun jettu jetti beerri arabaa ofis hin fudhata. Dhugaadha. Siigalee waraqata amma ittiin rakkattu kana fuudhiiti. Bishaan keessa kaayiti waraqata biraa baafadhuuti jireenya kan kee. Ji'a 5 6 dalagadhuuti as garagalii suuquma namni banatu kanaa banadhuuti manuma namni qabatu kanaa qabadhuuti gadi taa'ii dalagadhu. Santu si baasa santu maqaa si godhu malee asirra teettee Abdalla dhiifama Maammad dhiifama lakki dhiifamni kan kee hin taane uffattee dhiifama jettee mulqattee dhiifama jechuu qabda. Laa akkamitti mulqatti dubartiidha akkasii yoon akkasii maalii yoon akkasii arsii harargeellee wanyaa jirte intala akkasiillee akkasiin hin jenne. Uf eeggadhu. Miidiyaa kanarraa hafi. Wannati miidiyaa kanarraa argataartu hin jirtu. Geemiin atii fi ababaan ati asirraa argataartu wayii tanati maslahaa jireenya kan keetii keessa shaqqalataa jirtu wayii hin jirtu. Obboleettii asirraa hafeeti naga kan keetiin jireenya kan kee daldaladhu. Isinillee uummanni Oromoodha rabbii jedhaati. Yattiin tun haadhan qabdu abbaa hin argine biratti obboleessa biratti hin argine obboleettii biratti hin argine badii isiitiif dogongora isii obboleettii mana keessaa qabdanii dhiifama godhaa fi irra taraa. Naadhiisaa rabbiif jecha isiniin jette isin ilmaan musliimaati irra caalaa wannummaan san caale wayii jira badii isinitti balleesse dhiifama naa godhaa rabbiif jecha jette tuni. Du'ii wayititu jira balleessitee bar dogongortee bar miira keessa galee bar abbaan ilma ajjeesa ilmi abbaa ajjeesa argitanii abbaan ilma ajjeesa ilmi abbaa ajjeesa gahee naa dhiisaa irra naa darbaa jette
maal godhuu fuutanii dhagaati darbitanii hanga namni kun yookaan amantii tana keessaa bahutti hanga namni rifeensa gogaa qabu haadatutti maal godhuu dhiibdan isin meeqa dogongortan jarana arrabni isin kaleessa meeqa ishoottee kiyya naa obsi waati gaafadha dhiifama rabbii gadhiiti rabbi dhugaan waa dubbisu